Nagaan Kiristoos Iyesuus lafaaf bakka jirtanitti hunduma keessaniif baay'atu kabajamoo fi jaallatamoo qulqulloota saba Waaqayyoo Gooftaatti kan jaallatamtan hordoftoota YouTube waldaa hiikamsaa keessa kan jirtan akkasuma sheer ta'e kan isin bira ga'u lafa jirtan hundumaatti maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu. Inni nagaa keenya ta'e Kiristoos bara baraan kabajamu. Egaa sababa nagaa sababa jireenyaa kan nuuf ta'e Waaqayyoodha. Biyya lafaa keessa nuti jirru keessatti wal'aansoof mormii kan nu qaban yookiin immoo kan nu balleessuu barbaadan, kan jireenya keenya miidhuu barbaadan, kan haala mijeessan jireenya keenya irratti nu balleessuudhaaf dhabamaniif miti. Waaqayyo akeekaaf yaada isaanii karaatti hambisee warra jireenya keenya balleessuu barbaadan nurraa dhabamsiisee kaayyoof karoora isaanii hundumaa harkaa diigeetu warra jiraatanii sagalateeffataniif carraarraa kana argatan nu taasise. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffanna. Isa jireenya nuuf kenne, isa nagaa nuuf kenne, isa jiraachisee guyyaaf yeroo kana nuuf kenne Waaqayyoon galateeffanna. Baay'een hin jiraanna jedhanii carraa kana argachuudhaaf yaaliitu godhanii kan carraa kana hin arganne baay'een isaanii jiraachuuf malu. Warra carra qaboota ta'uu kan dandeenye sababa kan biraa hin qabnu, sababa kan nuuf ta'e jiraachuu keenyaaf Yesuusidha. Isa sababa jireenyaa nuuf ta'e kan ammoo Yesuusiin guddaa galateeffanna. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa Waaqayyoon galateeffachuudhaaf qophaa'oo ta'uu danda'uu qabna. Oolmaa gurguddaa isa nuuf oole, jireenya keenyaaf dhaabbatee isa lole, haala hundumaa keessatti dukkana keenya isa bareessise Waaqayyoon galateeffanna. Galata nurraa qaba Waaqayyo. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo hunduma keessan guddaa godhee isin haa eebbisu. Karaaf kallattii kamiin waldaa kana keessa yookiin YouTube waldaa hiikamsaa keessatti tajaajilaa kan jirta Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkasumallee sheer gochuudhaan, like, subscribe gochuudhaan sagalee Waaqayyoo akka isin waliif qooddan isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo keessaa bakka tokko waliin dubbifanneetu kadhata gabaabaa waliin kadhanna. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Macaafa faarfannaa boqonnaa 10 lakkoofsa 17 nan dubbisa. Maqaa Yesuusiin akkasidha. Yaa Waaqayyo, ati himata warra gadadamoo ni dhageessa, garaa isaanii ni jajjabeessita, gurra kees gara isaaniitti ni qabdaa jedha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yaa Waaqayyo, ati himata warra gadadamoo ni dhageessa, garaa isaaniis ni jajjabeessita, gurra kees gara isaaniitti ni qabdaa jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Himata warra akkamii dhaga'a Waaqayyo? Himata warra gadadamoo, himata warra cubbamoo, himata warra fuula isaa barbaaddatanii, warra haalaan gataman, warra namaan gataman, warra humna hin qabne, warra abdii hin qabne, warra gara isaa ilaalan na gargaara jedhanii, warra gara isaa ilaalan, warra isa abdatan Waaqayyo anaaf humna kooti jedhanii, gargaarsa kooti jedhanii, abdii kooti jedhanii, abdii isaanii sarra kaa'atan biyya lafaa kanarraa yaada isaanii, jireenya isaanii hundumaa kaasanii Yesuus Kiristoos qofa kan amanatan warra gadadamoota, warra wallaalota Waaqayyo hin dhaga'a. Rakkina haala isaan qabe keessatti gurri isaa immoo gara isaanii ni dhaggeeffata. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo Gooftaan maccaa hin dhaga'a. Iyya kee hin deebisas gaaffii kee. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti dhiyoodha, warra yaadni isaanii caccabe bullaa'es immoo hin fayyisa akkuma dubbiin Waaqayyo jedhu. Waaqayyo, ati himata warra akkamii dhageessa? Himata warra gadadamoo ni dhageessa, garaa isaanis immoo ni jajjabeessita. Garaa gaddaan rukutame Waaqayyo ni jajjabeessa. Warra himata isaanii gara isaatti dhiyeeffatan, warra isa barbaaddatanis immoo Waaqayyo hin dhaga'a. Gara isaatti iyyachaa jirtaa, ati gara isaa ilaalaa jirtaa. Ijji gara isaa ilaale qaaniidhaan lafa hin ilaalu. Waaqayyo qaaniidhaan lafa sin ilaalchisu. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Warri gara isaa ilaalan, warri gara isaa dhaggeeffatan, warri gara isaa ilaalan qaaniidhaan lafa hin ilaalani. Iyya isaanis immoo Waaqayyo hin dhaga'a. Waaqayyo iyya kee dhaga'a. Waaqayyo iyya kee dhaga'eera. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Waaqayyo iyya kee dhaga'eera. Waaqayyo waan kee dhaga'eera.
himata warra gadadamoo himata warra cubbamootaa hin dhaga'a Waaqayyo. Garaa gaddees kan jajjabeessu kan Waaqayyo malee hin jiru, kan akka Waaqayyo hin jiru, gargaaraan akka Waaqayyo, kan akka Waaqayyo hin jiru, abdii jireenyaa kan namaaf ta'u, moo'icha kan namaaf ta'u, gargaarsa kan namaaf ta'u, wabii jireenyaa kan namaaf ta'u, ulfina biraan nama kan ga'u, ulfina jireenyas kan namaaf kennu Waaqayyo malee hin jiru. Jireenya harka Waaqayyo keessa jira, ulfinni harka Waaqayyo keessa jira, moo'icha harka Waaqayyo keessa jira, abdiin jireenyaa harka Waaqayyo keessa jira. Kanaafiyyuu Waaqayyo warra gara isaa ilaalan, warra garaan isaanii cabe, warra garaan isaanii gadde, warra isa gara isaa ilaalan, warra isa amanatan, warra abdii isaanii isarra kaa'atan, warra Waaqayyoon sodaatan, Waaqayyo iyya isaanii naga'a, Waaqayyo iyya kee hin naga'a. Gurra isaas immoo gara keessanitti qabee iyya keessaniin dhaggeeffata. Maal keessatti qabamtee? Kana keessatti namni nan dhaga'u, firri nan dhaga'u, eeyyeen haalan keessa jiru na dhokseera, rakkinnan keessa jiru na dhokseera, kana keessaa hin ba'u jettee kanati keessa dhaabattee boossu gadadamuu kee argee Waaqayyo gooftaan iyya kee dhaga'ee si baasuudhaaf gara kee hin dhufa. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Inni si qabe rakkinichi, inni si qabe haalichi si gadhiisa. Waaqayyo gara kee hin dhufa. Warra gadadamoota hin naga'a, garaa isaanis immoo ni jajjabeessa. Eeyyeen inni gurra isaas gara isaaniitti qabee isaaniin hin dhaga'a. Waaqayyo si dhaga'a. Waan hin dhaga'amne yoo sitti fakkaate illee iyya kee, waan deebii hin qabne yoo sitti fakkaate illee deebiin kee, gaaffiin kee, wanta immoo ati kana keessaa ba'uu hin danda'u jettee jireenya keetti ba'aa ulfaataa ta'e, ani kanaa booddee adeemuu jiraachuu hin danda'u isa si jechisiise, Waaqayyo jireenya siif kennuudhaaf gara kee hin dhufa. Waaqayyo ba'aa ulfaataa wanjoo rakkinaa jireenya keerraa cabsee lafa ati kaatee adeemuu hin dandeenye sitti fakkaate adeemsa haaraa si eegalchisuudhaaf Yesuus gara kee hin dhufa. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan haa eebbifamu. Kanaafiyyuu warra garaan isaanii gadde Waaqayyoon jajjabeessa. Maalitti gaddee garaan kee? Maaliin miidhamtee? Haala kamtu si miidhee? Rakkina si miidheef, haala ittiin miidhamteef, haala keessatti kuftee ka'uu dadhabdee siif Waaqayyotu beeka. Waaqayyo garuu haala sana keessaa sin baasa siin jedha. Waaqayyo garuu rakkina sana keessaa ani sin baasa siin jedha. Waaqayyo garuu ani iyya kee nan dhaga'a siin jedha. Waaqayyo warra garaan isaanii cabeetti dhiyoodha. Warra yaadni isaanii caccabee bullaa'es immoo hin fayyisa. Wanti hamaan nama qajeelaatti ni baay'ata. Waaqayyo garuu kana hundumaa keessaa isa ni baasa jedha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 18-19 yoo dubbifattani. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Waaqayyo warra garaan isaanii cabeetti dhiyoodha. Warra yaadni isaanii caccabee bullaa'es immoo hin fayyisa. Wanti hamaan nama qajeelaatti ni baay'ata. Waaqayyo garuu kana hundumaa keessaa isa ni baasa. Lafee dhaqna isaa hundumaa inni ni eega. Isaan keessaas tokko illee hin cabu. Haleluuyaa! Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Si baasa Waaqayyo rakkina kee keessaa, si baasa Waaqayyo gadadamuu kee keessaa, si baasa Waaqayyo isa si boossise keessaa. Hin sodaatiin, inni harka kee mirgaa qabu Waaqayyodha. Hin sodaatiin, inni lafaa si kaasu Waaqayyodha. Hin sodaatiin, inni imimmaan rakkinaa sirraa haqu maqaan isaa Waaqayyodha. Waaqayyo warra garaan isaanii cabeetti dhiyoodha. Warra yaadni isaanii caccabee bullaa'es immoo inni ni fayyisa. Wanti hamaan nama qajeelaatti baay'ata. Haleluuyaa! Wanti hamaan nama qajeelaatti, nama yaada qajeelinaa, nama karaa qajeelinaarra adeemu, nama Waaqayyo wajjin walii galee hammina dhiisee jallinarraa goree biyya lafaa tuffatee yaada isaa, fedhii isaa, foon isaa hundumaa ganee Waaqayyo wajjin bu'u nama qajeelaa, nama yaada qajeelaa qabu, nama karaa qajeelinaarra, karaa Waaqayyotti gammadurra adeemu, itti nama Waaqayyoof tole jedhee jiraatutti maaltu baay'ata? Wanta hamaatu baay'ata. Sababni isaas isatu Waaqayyo wajjin jira waan ta'eef, isatu yaada Waaqayyo, akeeka Waaqayyo, karaa Waaqayyo isaan irra barbaade isatti gammadurra adeema waan ta'eef, nama hamaatti, namni
qajeelaatti immoo yookiin immoo wanti hamaan immoo nama qajeelaatti ni baay'ata. Waaqayyo garuu achi keessaa isa hin baasa. Waaqayyo achi keessaa rakkinicha keessaa haalicha keessaa wanta hamaa sana jala isa hin baasa. Waaqayyo si baasa irree jallinaa jala qababbaa ormaa jala rakkina isa si sodaachisu keessaa Waaqayyo si baasa. Hin sodaatin. Haala hundumaa keessatti Waaqayyo yaadachaa Waaqayyo gooftaa isa ta'e Waaqayyo abbaa gaarii isa ta'e Waaqayyo qulqulluu isa ta'e Waaqayyo garraamii arjaa isa ta'e tokkicha ilma isaa isa anaaf isiniif laate jireenya keenya keessatti gaafa hundumaa yaadachaa gocha keenya adeemsa keenya keessatti hojii keenya keessatti Kiristoos isa qajeelaa ta'e isa gaarii ta'e isa bara baraan jiraatu yaadachaa yoo jiraanne Waaqayyo hamaa nutti dhufu hundumaa keessaa nu baasa. Biyya lafaa nuti keessa jiraannu keessa jireenya keenya balleessuudhaaf yaada hamaa kan nuuf yaadan dhabamaniif miti. Garuu Waaqayyotu nu wajjin jiraannaaf malee, garuu Waaqayyotu nuuf dhaabbatee nuuf lollaan malee, Waaqayyotu humnaaf jabina keenya taanaan malee, inni kaleessa nuuf lole, innichi kaleessa nu baate, innichi kaleessa nu gargaare har'as nu wajjin jira. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Nama qajeelaatti wanti hamaa yoo baay'ate illee Waaqayyochi keessatti isa hin oolcha. Waaqayyochi keessatti isa ni gargaara. Waaqayyochi keessatti isaa wajjin ni ta'a. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Lafee dhaqna isaa hundumaa keessaa tokkollee hin cabu. Inni lafee hundumaa lafee isaa keessaa tokkollee akka hin miidhamne, lafee dhaqna isaa keessaa tokkollee akka hin banne, lafee dhaqna isaa keessaa tokkollee akka hin cabne inni hin eega. Maqaan Yesuus Kiristoos bara baraan eebbifamu. Nama qajeelaatti wanti hamaa yoo baay'ate illee kan isa lolu, kan isa jireenya isaa balleessuu barbaadu karaa namaas ta'e karaa garaagaraa okatees ta'e mul'ate kallattiidhaanis ta'e halkallattiidhaan wanti isa balleessuu barbaadu heddummatee yoo jiraate illee nama qajeelaatti jallinni yoo duule illee lafee dhaqna isaa keessaa tokkollee akka hin cabne Waaqayyo hin eega. Waaqayyo si eega. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Waaqayyoon kadhanna. Gooftaan bara baraan galataa argatu. Haleluuyaa. Yesuus guddaadha. Yesuus bara baraan ati guddaaf jabaa amanamaaf beekaa kan taate mootii nagaa Waaqa hundumaa dandeessu jiraannee si galateeffannaa guyyootaaf yaa Waaqayyo gooftaa yeroo kana arganne maqaa keef gaarummaa keessa guddaa kana eebbisnaa. Maqaa Yesuusin ati eebbifami kabajami. Yesuus olol jedhi ulfaadhu bara baraan. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti galataaf ulfina guddaa argatu. Jiraannee si galateeffanna. Eegamni gargaaramni nama taane si galateeffanna. Gaarummaa keef gochaa keessa danuu sanaaf si galateeffanna. Maqaa Kiristoosiin si haa galatu. Baraa hamma bara baraatti maqaan kee haa eebbifamu. Nama nu taasiste gooftaa cabar garmalee du'anii baduu dhangala'u dhiigaa situ nu oolche. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus qullaa buusuuf maraachuu yaa Waaqayyo gooftaa akeekaaf yaada seexanaa isa yaa Waaqayyo gooftaa dirree salphinaaf dirree badisaa irratti diinni keenya nu eege qooda yaa Waaqayyo du'a keenyaa jireenya qooda salphina keenyaa ulfinaan gara keenya dhufte. Maqaa Kiristoos Yesuusin si haa galatu. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusin si haa galatu. Gooftaa Yesuus ulfaadhu. Nu gargaaruun kee, nu wajjiniin ta'uun kee, nuuf loluun kee yaa Waaqayyo gooftaa nama ulfinaa nama galataa nu taasiseera. Carra qaboota nu taasiseera. Isa kanaaf si haa galatu. Maqaan kee haa eebbifamu. Amma gooftaa Yesuus Kiristoos jireenya keenyaaf dhaabbattee kan loltu ati Waaqayyodha. Kan nu lolu yoo baay'ate illee isa nuuf lolu yaa Waaqayyo si isa jabaa ta'e turre caalee nuuf argame. Boris nuuf argamta ati yaa Waaqayyo bara baraanis nuuf argamta ati. Argamaa jireenya keenyaati ati. Maqaa Yesuusiin argamaa jireenya dhaloota kanaa ta'uun fedha kee jaalala kee haa ta'u. Humna dhiiga hoolichaatiin wanti jireenya dhaloota kanaa qabu barbaadu, wanti nagaa isaanii qabu, wanti sammuu isaaniitti yaa Waaqayyo jireenya isaaniitti darbatamu kamiyyuu jireenya isaan irraa hadiigamu. Yaa Waaqayyo sammuuf hafuura isaan irraa hadiigamu. Hojiin seexanaa akeekni isaa yaanni isaa tooftaan isaa caasaan isaa maqaa Yesuusiin ajandaan isaa karoorri isaa humna dhiiga Yesuusiin hadiigamu. Humna dhiiga Yesuusiin hadiigamu. Humna dhiiga Yesuusiin hadiigamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaa dhaloota kanaa kan nyaatu, eebba dhaloota kanaa kan nyaatu, sammuu dhaloota kanaa kan nagaa dha'u. Haleluuyaa. Sekreediinatiyaas
reedoonatiyaas wahagriga haleluuyaa humna dhiiga Yesuusiin haa diigamu maqaa du'aa ka'uu Kiristoos Yesuusiin kan diigame haa ta'u hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'ateera jedhamee barreeffamee jira hojiin isaa haa diigamu karoorri isaa haa diigamu ajandaan isaa haa diigamu humna dhiiga Yesuus Kiristoos isa du'ee du'a injifatee ka'een lafa isaarraa qilleensa isaarraa dhaloota kanarraa mana isaan keessa jiranii yaa Waaqayyo haala isaan keessa jiran keessatti maqaa Yesuusiin atoon jiraattuun duuta kan jedhu abdii kan kutachiisu nagaa isaanii kan nyaatu sammuu isaanii kan jeequ maqaa Yesuusiin hafuura dhiphinaan kan itti gale humna sodaan kan itti darbatamu maqaa Yesuusiin irraa haa diigamu humna dhiiga Yesuusiin dhukkuba ittiin qabaman kamitti haa fayyanii sodaa ittiin qabaman kamitti haa gadhiifatanii humna dhiiga Yesuusiin dhaloota kanaaf nagaan haa ta'u 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 maqaa Yesuusiin haleluuyaa gooftaa si haa galatu dhukkuba kamitti bilisa haa ba'an hidhaa kamitti haa hiikaman wanjoon dhaloota kanarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan caccabe haa ta'u maqaa Yesuusiin ba'aa kamiyyuu yaa Waaqayyo gooftaa yaaddessaaf dhiphisaan jireenya isaanii sa'atii kanaa kaasee humna dhiiga Yesuusiin irraa kan diigame haa ta'u abidda keen irraa haa gubatu billaa kee Kiristoosiin irraa haa qeexxaamu humna maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan Yesuus Kiristoos humna hojjetuuf keessaa qaba billaa qarame caalaas qara qaba jedha dubbiin kee maqaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha wanjoon jireenya isaanii irra taa'ee hidhaa ta'ee haleluuyaa saggoo isaan irra taa'ee ba'aa ulfaataa ta'e kan isaan qabe kan isaan yaaddeessu kan isaan boossisu kamiyyuu maqaa Yesuusiin jireenya isaanii irraa kan konkolaate haa ta'u abidda keen agubatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhukkuba kaleedhaan kan dhiphisu maqaa Yesuusiin dhukkuba coggaarraa fakkaatee jireenya dhaloota kanaa kan nyaatu eebba dhaloota kanaa kan nyaatu nagaa dhaloota kanaa kan nyaatu humna maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota kana bilisa haa ba'an dhaloonni kun bilisa haa ba'an humna dhiiga Yesuusiin bilisa ba'a humna dhiiga Yesuusiin bilisa ba'a haleluuyaa gooftaa si haa galatu harki fayyisuu kee waan qaqqabateef gooftaa ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo harka fayyisuu keetti kan amanan maqaa Yesuusiin fayyanii bilisa ba'anii of argan ba'aa isaanii ofirraa haa dhaban gooftaa si haa galatu gooftaa fayyisuun kee dhaloota kanaaf yaa Waaqayyo humni gargaarsa kee dhaloota kanaaf waan argameef si haa galatu